Ashama harka fuunee maatii kaasuu shoo nageenya waaqessiniif haa ta'u akkam jirtu nuti nagaa jirra galata waaqayyoo sin nagaa jirtaniin akka jirtanitti nageenya waaqessiniif haa ta'u isiniin jechuu jaalanna. Egaa nuti nagaa keenya galata waaqayyoo har'a egaa kophaa koo dhufee jira kaasuun na bira hin jiru yeroo tokko kophaan illee ofuun hin barbaachisa waan ta'eef egaa kophaa koo dhufee tan jira sababiin kophaa koo dhufeef egaa obboleewwan koo baay'een keessan jechuudha akkuma kootu biyya hambaa hojjechaa jirtanii egaa kan biyya keessas jirtan namni baay'een egaa keessatti na dubbisaa jirtan jechuudha. Egaa innis maal jettanii egaa har'a kaasuu hin ilaallatu inni kun dhimma anaaf obboleewwan koo biyya hambaarra jiran ilaallata. Jechuun nama warra dhiiraa hin ilaallatu miti hundumaa hin ilaallata jechuudha. Innis maali egaa obboleewwan koo gara keessaatiin akkasuma koomenti irratti bal'atu ati erga biyya galtee maal hojjechaa jirta moo akkanumatti taa'aa jirta moo hojii eegalteerta moo maalirra jirta nuti immoo gara fuulduraa biyyatti galuu feene waan ta'eef egaa biyya keenya akkuma beektanii xiqqoo rabshaara jirtu waan ta'eef egaa biyyatti yoo galan kanatu jira anis nan beeka yeroo achi hojjechaa turetti biyyatti jireenyi baay'ee guddiidha yoo galtan waan hojjettanii jiru asumatti hojjetaa namaan jiran maatiin baay'een jechuudha. Kanaaf egaa kana ilaalchisee tanii akkuma isin immoo maal hojjechaa jirtanii biyyatti yoo erga galtee taa'aa jirta moo hojii eegaltee jirta naan jettan jirtu jechuudha. Egaa ani hojii kiyyarraas ilaalchiseettuma akkasumas gorsa tokko isiniifan kenna. Egaa beekees osoo hin ta'in jechuudha. Maaliif ani erga biyyatti galee ogaa dubbachuudhaaf tokkoffaan gara yuutuubii kanas viidiyoo yeroo baay'ee gadhiisuu baa'us egaa mokoraatan jira jechuudha. Kaasuunis akkuma kooti anis immoo akkuma tokkuma taane jechuudha. Kan jabaannee ol jabeessinu hin jirru hin hojjennoo jennes innis na viidiyoo jechuudha. Kanaaf egaa kun dhaabbina keenya akkasuma ani immoo hojii biraa eegalee san jira ogaa dubbachuudhaaf biyya yoo ta'an qarshii nuti achitti hojjennee ofuun yoo as geesse hin beektan baay'een keessanii warroonni galtanii deebitanii sin jirta waan ta'eef hin beektanii qarshii nuti achitti hojjennee yoo as geesse hin jirtu. Qarshii hojjenne san immoo giddii dafnee hojiirra oolchuu qabna jechuudha osoo hin balleessi maaliif hanqan biyya hambaatetti jiran arganna damoozamaa nutti fakkaatu. Egaa biyya keessatti warroonni maatii qabdan akkasumas immoo abbaa manaa qabdan wacii malee gabiin hin jiru hin beektan warra jiratti soo hojjetee fidan Itoophiyaa keessatti damoozas qarshii hagam ta'e hundi keenya hin beekne waan ta'eef kanaaf immoo nutis immoo biyya galle jennee qarshii harkarraa qabna jennee taa'uu hin qabnu jechuudha. Waa tokko uummanni hojjechuu qabnu. Anam guyyaa tokko sapiraayizii sin godhaa siniifan waraabaa hojiin eegalee jira. Galata waaqayyoo hojii hojjetu yuutuubii bichaa sun hin ta'in jechuudha hojii dhuunfaa kiyyaa eegalee tan jira. Kan eegalees asuma gibbii kiyya keessatti jechuudha. Kanaaf sinis immoo warri galtan osoo qarshii harkarraa fidatan anis amma dafee eegaluu kee maaliif qarshiin kun osoo hin uumin jechuudha. Qarshii yoo harkarraa fidate immoo yaadni bo'eessa deebi'eetuma biyya arabaa sanitti jechuudha. Yaadni koo deebi'eechuma na deebi'e jechuudha. Kanaaf immoo yoo qarshii fidatin damnee qarshii isa wayirra oolchuu qabna. Waan tokkoonis binnee lafa teessisuu qabna. Fakkeenya hojii bichaatti hojjennaa qofa osoo hin taane warroonni qarshii guddaa qabdan lafas bittanii yookiin ammoo hin jira baadiyyaa warra maatii qabdan warii bittanii teessisuu hin dandeessan akkasuma mana bittanii teessisuu hin dandeessan jechuudha. Garuu qarshii kan teessisu osoo hin ta'in kan ofii kiyyaa hojjetuun eegalee jira hojiidha. Kanaafuu warroonni immoo galuuf fedhii qabdanii biyya keessatti waan hojjennu hin jiru yoo galle maal goona warroonni jettan hin jira. Biyyi keenya waan hundumtuu guutee jira. Nuti hojii wallaale malee dhugaa dubbachuu jira jechuudha. Biyya hambaa sanarra biyya keenya jira yoo sobeenya hojjenne jechuudha. Garuu nuti ittiin beeknu keessattuu warroonni shamarranii hojii baay'ee Itoophiyaa keessatti hojii baay'ee hin tuffanne jechuudha. Kanaaf tuffii hin qabu. Biyya ormaatitti hojiin baay'ee niitsinnaa kan qabu biyya keessatti hin beektanii Itoophiyaa keenya igaalatti soo gabbaanii hojjetan yookiin aduu waan baay'ee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu biyya keenyatti hojjennee maatii keenya wajjin jiraannee gaddas gammachuus maatii keenya wajjin dabarsee isa wayya. Filannoon kiyyaan gama kootiin isa wayya hin jira. Biyya hambaatittuu waan baay'een nu darba. Akkuma waggaa gana lakkoofsisnu san dhimeen keenyas akkasumatti deema jechuudha. Kanaaf immoo hojjennee erga hojjennee immoo firii buusuu qabna. Waa tokko irra gochuu qabna. Cal jennee qarshii keenya balleessuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf hojiin biyya keessatti illee hin jira koottaa galaa. Warroonni galuu fedhii qabdan koottaa galaa. Warroonni immoo hojjechuu fedhii qabdan jabaadhaa hojjedhaa waan hojjettan immoo hojiirra oolfadhaa.
isin injira isa guddaa caalan immoo maaliya biyya keenya kiristaanis kaannaa keessaniin jabaadhaa warri musliimatis ammoo du'aayii keessaniin jabaadhaa biyyi keenya Itoophiyaa nagaa kan taatuuf maaliif biyyi keenya nagaa yoo taate isinis warra achi jirtan biyya keenyatti galuuf hawwina maatii keenya arguuf hawwitu jechuudha. Kanaafuu biyyi keenya nagaan taane immoo galuun nu jibbisiisa jechuudha. Biyya Oromaa irratti sagan aga yoomitti ta'an kanaaf biyya keenya immoo waaqni nagaan nuuf haa buusu tokkummaan nuuf haa buusu egaa nagaan jiraata waan hundumtuu guutee jira Itoophiyaa keessa jechuudha. Biyya keenya keessa guutee jira waan hojjetan wanta baay'eetu jira. Kanaafiyyuu warroonni biyya ambaa jirtanii cannaqamtanii maalitti gallaa warroonni jettan guutee jira hojiin hin jira hin hojjeta walii gallaan waa tokko immoo hojjechuuf jechuudha. Akka fakkeenya nigdiis ta'es waa tokko hojjechuuf baqa jabaanne kaayyoo qabnu san galmaan ga'uu qabnu duwwatti deebi'uu qabnu baay'een keenya amma hojii ni galla biyya ambaatiin dhufnaa hojii ni galla yookiin waa tokko irratti yoo kasarre jechuudha namni kasara kufaatuma kaa'amiti irra kanaaf yoo kasarre immoo gannetti kan qabnu sanis gurgurree gara biyya ambaa deebine jechuudha. Biyya ambaa hojjennaa urmii keenya fi humna keenya hojjaan ofitti jechuudha. Kanaaf kufaatuma kaa'atti kasaraatuma argachaati waan ta'eef ofifannee deemuu qabnu jabaannee ce'uu qabna. Galma tokko ga'uuf jabaachuu nu barbaachisa jechuudha. Jabina qabaachuu qabna. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu galuu warri barbaadan galaayii biyya keenya hojiin hin jira. Biyya hambaata irratti gubatanii birriin asitti hojjennu asitti yoo faayidaan qabdu baay'een keessanii bite sanuyyuu faayidaa kan qabdu jechuudha. Yoo dabnee hojiirra oolchine hambaatti namatti erginu san jechuun maatii keenyas yookiin abbaa manaa yookiin immoo hiriyaa warri qabdan hiriyaa keessanis haa ta'u waan hojjettasa yoo baankii maqaa keessaniin hin jiraanne alaatti jechuudha. Namarratti erginee kanaan goyi jennee warri biyyaa hin beektanii kanaan goyoo jedhan ishii kanaan godha har'a naaf hin taane har'a naaf hin mijanne jedhan baay'ee qarshiin immoo hin taa'u. Qarshii Itoophiyaatti hin beektan hin badaa itti deebisne jedhanii fuudhanii kaaniin bitanii hin deebi'u. Innaa baay'een keessan hin beektan warri waggaa 7 waggaa 8 biyya ambaatti irra ta'anii homaa hin godhanii hin jiru. Maatii qofa qarqaaranii obboleessa obboleettii qarqaaranii hin qarqaarinaa jechuu kootii miti. Qarqaara keessatti haadha abbaa ofii yoo qarqaaran eebba argatu. Eebba akka haadha fi abbaa irraa argamu hin jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Gin obboleessa obboleettiin isaanis boru buddeenitti bahu waan ta'eef isaan hin qarqaarinaa osoo hin ta'in nama rakkate bira jechuun waanuma jiru jechuudha. Zarii ofii yookiin fira ofii qofa osoo hin ta'in alagaayyuu kan rakkate bira jechuun waanuma jiru. Gin gizee kana yoo namaafis go'anii naagoota jedhanii miskiin hin jiru jechuudha. Galata hin qaban namni gizee kana yoo namaa godhe. Kanaaf galanni immoo kan waaqatu waan ta'eef sini warroonni obboleewwan yookiin immoo maatii keessan irratti argatan qarshii keessan seeraan qabaddaa jechuudha. Maaliif nuti amma biyya ambaasitti bilbila xiqqaa baannee waan bilbila guddaa sadarkaa guddaan bitamu san hin baannu hin beekna hundi keenya yookiin bilbila keenya baannetti bara dabarfanne gin asitti obboleessa keenya yookiin obboleettii keenya bilbila humna isaaniitii olii baachisna. Asitti erginee 30,020 wayiin binnaafi. Gin asittoo nuti gubachaa bu'aa baay'een hin beektanii anis hoggaa hedduu hoggaa dheeras hojjechuu baadhu jechuudha biyya ambaatirra argeen jira jechuudha. Baay'een beelaa gubachaa bu'aa kan hojjennu kan namatti tolee biyya ambaa hojjetu garuu baay'ee parsantii bakkeessanii parsantii 20tti tolee kan hojjetu akka garaa ofiititti bakka jiraatu akka Itoophiyaa biyya ofiititti mana haadha ofiititti jiraatu hin jiranatti fakkaatu hoggaa dubbachuudha. Kanaafiyyuu jechuudha waan hojjetattan akka keessan irratti qabaddaa akkaawuntii keessan irra godhaa jechuudha. Warra akkaawuntii hin qabaanne immoo nama sin jala hin balleessine. Garuu kan gizee kana hin balleessine mana waan hin jira waaqa qofa mana waan hin jiru amma gizee kanatti. Maaliif isaanis beekan osoo hin ta'in nan deebisaan balleessu gin hin deebitu birrisu takka baate isaanan hin deebitu. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha. Egaa inni biraa immoo bal'atu ati mana ijaarrattee moo maal keessa jirtaa? Egaa biyya ambaa hojjettee galtee akkamii jireenyi naan jettanii ani galata waaqayyoo. Egaa manni addunyaa kanarraa faayidaa hin qabdu. Gatanii deemanii biyya keessa deeman hin beekamu. Haa ta'u amma mana jireenyaa ammaaf kana lafa kanarraa godheen jira. Galata waaqayyoo jechuudha. Innaa isas mana kee viidiyoo waraabinuu ergii naan jettanii baay'een jirtu jechuudha obboleewwan koo. Mana kootis viidiyoo waraabessinii kan erga guyyaa tokko. Egaa
akkasumas hojii koone banadhee ulfaa kiyyattu jechaa jiru sinifan erga guyyaa tokko waaqayyo na gargaaru mana kootti sinifan erga sinittan agarsiisa sinin jedha akkasuma obboleewwan keenya ammoo yoo biyya hambaa jiraatanii mana yookiin immoo lafa bitachuu barbaadan jechuudha lakkoofsa koo sinifan kaa mana akkasuma lafa warri bitachuu fe'a qabdan asallaa irratti jechuudha hin jira warri bitachuu barbaadan gara keessatti na dubbisaa sinifan ergaa mana baay'eetu jira gurguramuuf dhugaa dubbachuudhaaf mana akka Adaamaa beetiin hin jira jechuudha akkasuma garuu gatii isaan beektan waan ta'eef kanaaf warri bitachuu fe'ii qabdan na dubbisaa isin hin jira akkasumas immoo yoo egaa obboleewwan koo biyya hambaa irra jiraatan bilis qarshii keessan walitti qabaddaa warroonni gara biyyaa galuu hawwii qabdanis akkasuma fe'ii qabdan galaayi biyyi keenya waan hunduu guutamee jira jireenyi qaali'aa jedhanii garuu haa ta'u jireenyi qaalii bakkuma hundatti jechuudha amma fakkeenyaaf Dubai keessan Dubaiin ture egaa Dubai keessatti amma jireenyi qaalii achitti illee jechuudha garuu kan isaaniitti rakasa malee waan hundumtuu gin birrii keenyatti hojjechiran baay'ee qaalii achitti amma yeroo achi jirutti qaamsi Habashaa meeqan bitaa turre diraama 550 400 gadi hin jiru jechuudha aga 700 diraamatti jechuudha garuu diraamni irra mizaaniin isaa meeqa akka ta'e hin beektan jechuudha gin biyya keessatti dhugaa dubbachuuf hani deemee jechuudha uffata laaluuf deemee kan achitti diraama 400 jedhan Itoophiyaa keessattuu 5,000 6,000 jechuudha diraama birri Itoophiyaatti gin achitti tarfee dhugaa sinin jira inna viidiyoo sini waraabuu nan danda'a jechuudha qaamsoonni Habashaa asitti akka shuufoon achitti gin sirriitti guddiidha asitti sirriitti rikaash jechuudha maaliif achi online irra yoo bitan diraama 5 yoo ara Itoophiyaatti jijjiirame diraamni sun meeqa dhufa gin asitti uffata gaarii injira qaamsoonni Habashaa aga 8,000 9,000 injira gin qaamsoonni gaarii nuti gaarii jennee achitti nuti binnu diraama 450 asitti 5,000 5,500 saniin bitame jiru kanaaf obboleewwan keenya baay'een keessan achitti hin beekna anis gochaa tan ture uffata online irraan Habashaa uffata Habashaa warri bitan bilis biyya keessatti galaa bitadha kan barbaadde filattanii qaama keessan hattanii filattanii bitattan waaqa keessan kaakkaftanii gin achitti immoo uffannee yookiin tiiktookii yookiin miidiyaa footoo irraan qabu faayidaa hin qabu sirriitti guddee dhugaa dubbachuuf ifa manaa godhaati warreen gurgurattan garuu ifa manaa godhaa isin hin jira innaa kanaafiyyuu asii yoo ofni as keenya illee uffanne asii beektanii biyya keessatti faashinii achitti yoo binne as keenya asitti nuffatamu jechuudha ana amma qamsoonni achitti bitee bishee qamsee Habashaa kan bitee ofen jira gina si ga'u uffanni sun nuffatamu hafee jira asitti maaliif asitti bakka jajjaan waggaan ji'a 2-3 jijjiiramu uffanni waan ta'eef kanaafiyyuu biyya keessatti illee hin jira qarshii keessan harkarratti qabattanii yoo oftan biyya keessatti illee hin bitattan guutee jira biyyuma keenya achi deema waan ta'eef innaa kanaaf obboleewwan keenya egaa kana fakkaata jabaadhaa warri galuu hawwitanis galaa biyya keenya garuu waaqayyo nagaa nuuf haa buusu tokkummaa nuuf haa kennu egaa du'aa'ii keessanii musliimnis kiristaanis kaannaa keessanii biyya keenya yaadadhaa nagaa nuuf haa taatu biyya keenya nagaa haa taatu waan hunduu guutee jira sinin jedha sagalee isinitti neeressu viidiyoo isinitti neeressu egaa viidiyoo isa biraatiin immoo akka walitti deebinutti nagaa naaf ta'a waaqessi waliin haa ta'u sinan jaaladhaa nagaa naaf ta'a sinin jedha